ايش لما واقعيو مكان كينيو كا إيسا بحته واقعيو لفا كان انتماد سيغوني Iki Tuhan Gusti Waaqayyo segalanya tahu. آمين Maqaan kee Abrahaam Goosaan jedhama kana jiraatu magaalaa Dukkanii. Waa Waaqayyo namoota dhugaa booda qabate. Torbee har'aa asin turre baadiyyaan deemen tureyyuu haati manaa koo dhuftee turte. Asitti kadhannaan innaa kadhatamuu raajiin guyyaa sanbataa sanii kallattiin beekamne yaadamne akkaawuntii keessanirraa birriin hin gala jedhee dubbatee keessumaayyuu namni nama afuriif hin galaa jedhee gizee isaan dubbatan amaneen tokko anuma faatoo jedheen fudhee gaafa kanaa akkas jettee gaafa galtuu hin dubbattee sagantaan haqaa kanaan gaggeeffamaa oleettee nafinte sanbata torbeerraa jechuudha torbanarraa ani isaan booda guyyaa wada jure hojiin isin jiru ture deemnee daftara haareffachuu deemne mana baankii innaa daftara haareffachuu deemnu ishiin lamatti gargaaramti turte isa tokkorraa qabdi malee isa tokkorraa birriin qabdi inni tokko duwwaadha qarshii 50 qofatu irra jira isa san immoo anatti irraa baasee fixee birrii akka irra hin jirre naan beekan ture innaa kana gaafa ishiin isa tokkorraa buukii ishii haareffattee waraqaan ani immoo iteemni qaba inni duraa suni iteemni dhayyaaduma balaansii cheeka gaafa godhu qarshiin irratti galee jira. Ililleen hin jiru Yesuusiin. Gaafa kanaa ishiin callisteetuma ol seentee gad deebiteeti waraqaa eenyummaa yoo koppii godhan malee itti haaromsuun hin danda'amu naan jedhanii naan jedhu. Gaafa ishiin natti gad deebite akkas jettu maallaqa wayii buukii kee irra jira yoo irratti galchite eenyu sii galchite waa birrii akkasitti irra jiraan jedhee. Lakkaan hin beeku kaleessa akkas jedhee dubbatanii isuma sun ta'uu nu dhukaa'u. Yesuus galata. Isheen beektu qarshichi inni dubbataan jiru guddaa ta'uu hin akka Lukaasa nama mana ufan dubbadha ammas akka Lukaasa sirrii qabatan maqaa Yesuusiin wanta xiyyaanne sii galeera akka Lukaasa ameen jedhe ammas Lukaasa harka kee inni baankii haa ta'u Awaash haa ta'u Bunnaa haa ta'u baankii barbaade haa ta'u sii ta'eera inni ammas na jajjaara akka Lukaasa natti babaadha yoo nama sadiif torbee kana waa ta'eera caalu xumurameera galatee. Meesaajiin dhufnee bilbilatti hidhamee jiru ture. Meesaajiin hin jiru hidhamee jiru bilbila isheetti Eshi akkamiin argitan isin akka tasaa dhaqxanii? Nu akka tasaa isa sun haadha isa birrii qabu malee kun ammoo irra hin jiru. Garuu ishiin birruma 50 saniyyuu maaliif achirratti haftii maabbaddi san irratti naa dabarsan jettee ilaaluu dhaqxe. Ilillee fidaa gooftaa qaba. Haleluuyaa. Fida balaa galata cimaa ilillee cimaa fidaa. Nama baay'ee waaqayyo lafa kanatti bishaan dibata zayita dibata sagalee raajii waaqayyo nama baay'ee eebbisaa jira isa kana cimsinee ilillee finnu gooftaadha. Inni kun dinqiidha yookaan taammiriidha namni tokko amma toon hojjetiin eessaa dhufa waan akkasii herreega akkasii dhiisi hojii waaqayyo hojjetu laali waaqayyo dafqa keessa bara baay'ee nyaatamaa ture sii deebisa. Arras nama manu tokkoof taraan kan keeti. Sii deebi ameen jedhe. Eshi fatte. Eega sirraati amma birriin kun dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuudha. Egaa waraqaa sunis koppii godhee deebiidhaa kennee jijjiiruudhaaf kara keessaa seente. Itti deebiin hagam dhugaadha kan jedhuun qarshii 100 irraa baasa. Dhugaadha kan. Addunyaan eenyuma bade. Galata fidaa gooftaa. Haleluuyaa. Inni kana sii godhe gooftaan Yesuus Kiristoos isaan maal jettan? Isaan wannan jedhu qabu galanni bara baraan haa ta'u kun. Galateeffadhaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Nama waaqayyo sin jaaladha baay'ee sin jaaladha baga sii ta'isi. Galateeffadhaa. Itti cimsaan illee cimaa galata.